bultii 24 barri bara 2021 sagantaan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa guyyaa irraa ammaan kana eegalee jira. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa kan isa yoo yifate anatiiqii dhugaa isaatii dursa odeeffannoolee kutaalee Oromiyaa garaa garaatti bilbiluun walitti qabanne keessaa dubbiilee ijoo gaggabaaboo seensaa fudhanne isaan dhageessisuun guutuusaaf walitti deebinaa itti dhiyaadha. Warra amma afaan Oromoo haasa'ee sirbishuma jiru bultii gufuuti ta'e malee hundinuu naannoo kamsettis akka isaan likkiti isaan dhiibsanii beekan naannoo isaan isa baatees dhumnus fitnus likkiti akka dhiibsanii beekanaa turre bultii gufuun ta'e warra afaan Oromoo haasa'uwan. Kana eebantu magaalaa keelloo keessallee akka gaariitti waraana bilisummaa Oromoo uummata jirraa marii gochaa gosoonni jiru waraanni tokkoo fi sireessii tokko kan uummata iddootti dhugaatii ta'aa ture. Barattoonni keenya baay'een illee kontineeri keessatti lamanii fi amma yoonatti dabarfamanii waan kenname tokkollee hin jiru. Sagaleeleen ammaan kana odeessa bilbilaan walitti qabanne keessaa seensaaf isan dhageessifne kun gara lixa Oromiyaa hona eebantuu godinaa Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu fi kaaba Oromiyaa godinaa Wallootti bilbiluun odeessa Oromoota 3 irraa arganne keessaa ijoolee seensaaf fudhanne isan dhageessifneedha. Guutuu odeessa Oromoota konyaalee Oromiyaa 3 kanarraa arganne dhaga'uuf hagamaa'ii sagantaa keenyaatti nu faara turaaf isan afeeraa. Dursa lola Oromoota kaaba Oromiyaa godina Walloo irratti deemaa jiruu fi magaalli baatee halkan kaleessaa humnoota mootummaa naannoo Amaaraan rukutamuu irratti odeessa guutuu Oromticha kaaba Oromiyaa godina Walloo irraa bilbilaan arganne guutuu isan dhageessisuun kaawwanittis tarkaanfannaa amma odeessa kaaba Oromiyaa godina Walloo irraa argannetti dhiyaadha. Guyyaa 3-4 kan walitti aansuudhaan Artummaa Furseetti sanbata duraa galgalammoo godina Walloo magaaluma Baateetti tayyuu dhukaasa Oromoota Walloo irratti banuu kan walitti fufiinsaan kana raawwatu milishoota naannoo Affaarii fi warra Amaaraa ta'uudhatu himamaa. Mee maaluma keessa jiru Oromoonni kaaba Oromiyaa godinaa Walloo? Sirriidha. Lolli duraan inni Affaarii fi weerartootaas waan hafne amma immoo edaa aanaa kamseetti karaa haxaayyeetii dhufanii hidhattooti naannoo Amaaraa turan liyyuu kan jedhaman hawaasa kamsee magaalaa bananii bulan edati mana gaazii illee dhahanii bulan feenjiinedhan bombiini waan akkasiisin yeroo amma dhaga'u jiru isaan kun guyyuu waa dhaabanii hin jeeqasin keessaa weeraruu Afaarota waan ammasiitti deemaa jira roorroo cimaa ta'e jira yaabbilee. Kalee malee dheengaddaa waajjiruma bulchiinsaa hona Artummaa Furseedhaayuu qabatuudhaaf akka turan humnoonni Amaaraa kun garuu dargaggeeyyiin Oromoo qeerroon Oromoo durattuu magaalaa hin jiran baqatanii bosonadha jiran maanguddootummaan Oromoo Walloo dhukaasatti bananii achii dachaasan jedhu. Kan amma kamisee kaleessaa kun attami dhukaasuma bananii maaddiyaa gubanii qabeenya uummataa barbadeessanii ba'an immoo achuma jiru jedhu amma odeessa qabdanii. Waarii dhufanii magaalaa boombiin barbadeessanii kamisee ol kan deebisan waachiin jiran naannoo sana socho'anii. Egaatii warri Abashootaa kun jalqaba gaafa Oromoof Oromiyaa qabatuuf ka'an duula Oromoo Walloo rabbanan ammas akka malee kan rukutamaa jiru Oromoo Walloo fi Matakkali akka dhaga'amutti egaa mootummaadhuma amma bilchiginnaa jedhan kana ka oppiidiyoon wayyaaneen tolfatte keessa jirtu kanayyuu jiksaniitu guutuutti akka bara aaseessanitti deebisanii aangoo biyya sanii dhuunfatuuf deemu. Sanammoo tolchuuf gidduu sana Oromoo Walloo buqqisanii baasuu takkaa'u dhabamsiisuu akkasuma gama karrayyuun illee gocha wal fakkaataa raawwataa jiru Matakkalittis akkasuma maal argaa jirtu sin amma waan warri kun itti jiran. Uummata chaallachuu isaanii sodaa fi wanni su'aarraa ture liqiitti ni deebisna turre abbootiin roorse yaa ibbileessa koo warra amma afaan Oromoo haasa'ee sirbishuma jiru abbootii gufuuti ta'e malee hundinuu naannoo kamsettis akka isaan likkiti isaan dhiibsanii beekan naannoo isaan isa baatees dhumnus fitnus likkiti akka dhiibsanii beekanaa turre abbootii gufuun ta'e warra afaan Oromoo haasa'uwan.
amma erga waa'ee warra afaan oromoo haasa'u takka viidiyoo kaleessa wayyaaneen bixxilatte har'a nafxanyaa kana jala jirtu erga kaafte amma guyyaa lamaan sadan kana ka dhaga'amu warruma affaar ka hidhatanii dhufanii horsiifatee bulaa oromoodhaa ka walloo rukutanii qabeenya saamaa jiranii akka itti dhukaafne akka ofirraa rukunnee jalaa deemaa jedhuu jedhan warri biltsiginnaa achi jiran kun dubbiin kun dhugaa. Warri bitame isaan ajajamoo kan baranii yendadda kana weeraranii mana gubuu isin dhufanii inni mana biratti mishigii keessa jirti ijoolleen mana kana jala watiyyaan ijoolleen ijjeesse kana bushaaf takka jechuu dhoytee ofirraa mana jalatti. Hayyee. Yeroo dhoyte inni aanaa kan bushaan inni qaxxitaa bushu itti bilbilanii nama amma afarii kana ajjeese fuudhaa jedheetu manuma gara gale asum keessatti jechuudha. Amma kun eessatti ka affaar kun silaa kadheen gaddaa? Baafeetti. Ganda kam? Ganda ceefii jedhamutti kan dhahame jechuudha adaal kun dhufe mandaratti jechuudha. Amma nama adaal kana ta'e fuudhaadha nama mana idimeesaa gubu kana gama takkaadhaan lolaa jedha gama takkaan fuudhaa jetta hin baddu jedhanii harummaasa kaasan jechuu qaxxiticha achii bade jechuu koo shira kanaa taphatama nama afaan oromaatu fi namuma bitame namuma ergamuu baretu nu dhibaa jira hamma ammaa yaadbileessa koo malee nus wanni nus biyya keenya irratti waa tokko ni mul'isa turre gama uummata oromoo wallootiin haylumaan kana inni dhibiin dhugaa gaamma waan gootummaadha waan irraa as hafe hin jiru oromoo walloodha gootummaadhaan aga arraayyuu ga'e nyaapha meeqa gidduu taa'ee haa ta'uuti gaa akkuma ammaa kana gaa warra bitametu isin dhibee gama biraatiin ammoo yeroo garaa garaatti illee jaarummaadhaan yeroo oromoo walloo sobamee ayyoonni walloo maanguddoonni gootonni illee osoo hin hafin du'aa turanii dhiyeenyuma kanallee waan kun deemaa jirti gameeyyii oromoo qabsaa'ota oromoo hedduu dadhabne godina walloo keessatti dhiyeenya kana shira akkasii kanatti dammaqxaniittu kana booda waan jaarummaa kana waan warra garaa bitamee afaan oromoo dubbatee isin dhibaa jiru kana agam tokkotti dammaqe amma silaa oromoo walloo. Inni dammaqne kan dammaqan yeroo qalamuudhaaf isa dhiyeessan gabaarratti yeroo arge baqachaa jira isaan jechuun gaafa arge abaaraan uummataa cubbaa'ee jechuun jala deemu hin cubbaaf takkaadha gama lamaan wati nyaate imimmaan uummata oromoo kanaatti isuma gara galanii nyaachaa jiranii utuu qalamuuf hidhanii baqachaa jira wanni hojii isaati akka fedhe haa qabaa rabbiisin jechuudha. Duuba warri amaaraa nafxanyaan kun kanuma oromoo keessaa bitattee innis garaaf warraaf ergamu iyyuutti deebitee ajjeesaa jirti jechuu ammaan tana. Amma shiruma godhaa jirti shirri kun immoo warra afaan oromaa haasa'u kanas waa akhiratti ammaatti itti fayyadamu malee akhirri isaanii miti kuma amma waan saniifuun dhaabatee biyya kulonni kun isaanis immoo shira godhaa jiran oliinis gadiinis hundinuu sirreessina turre isaan miti kun isee fugatti galan warri amma hayliin daangaa darban kun isaan garaadhaa fiigan kun warri miti ofirraa mandara isaas biyya isaas kabachiisatee amma daangaa kanarratti aanaa baatee yoo siin jedhu yoo ta'anii namuma shantaman darban jechuun shantama inni kaan nama jaatama ol dhabnee yoo hafanii shantama ol amma warri dhoytuun onneedhaaf jechuun saba isaa biyya isaa irratti wajjin sana mittee dhoorrateera jechuun gadiinis onnis miidhas hin tolchine jechuun kanaafuu abbootiin miidhaa jiru isa sana miti ijoollenis gaafa geesseen wanneedha abbootiin miidhaa jiru warruma afaan oromaa haasaa hin deebine har'as boorus boobantoodha. Amma murannoo akka oromoo walloo kan oromoo guutuun akka qabaattu ammallee qawween kabajaa namatti toru akka oromoo walloo kanarraati oromoon kaanis bartu tokkummaa siillee akka jabeeffattu silaati oromoo balloo maal dhaamta? Hayyaa baatanii jedhan bakkuma jiranitti ofirraa namni humaa tokko biyya kana keessatti barumsa miti doktora yoo ta'aa ooluu namni takkumaa jechuun yoo hidhannoo hin qabaanne hirreen isaa biyya kana keessa waa kabajaan jiru namni hiddoleeyyan keenya kaabaa keessatti hidhatee ofirraa haloluu kan hin jennu haa hidhattu uummati hidhannoo karaa achiin baasu bakka uffadatti jechuun agarri jirra. Kan amma dhageessan kun odeeffannoo guutuu gara kaaba Oromiyaa godinaa Wallootti bilbiluun Oromticha tokkorraa arganneedha. Akkuma afaan Oromtichaarraa dhageessan lolli milishoota naannoo Affaarii fi hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraan Oromoota Walloo irratti walitti fufiinsaan gaggeeffamaa ture. Guyyaa kaleessaas itti fufuun humnoonni naannoo Amaaraadhaa magaalaa baatee meeshaalee waraanaa gurguddaa fayyadamuun rukutuudha. Kan Oromtichi godinaa Walloo hona baatee irraa odeeffannoo guutuu raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne isan dhageessifne kun dubbate. Kanatti immoo aansuudhaan haala Oromoonni godinaa Wallagga ba'aa hona eebantuu keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa guutuu Oromticha tokkorraa arganne saniif dhiyeessinannis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa turtiin keessan ammas
hagamaa'ii kurfii keenyaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Poolisoonni humna addaa poolisii Oromiyaa jedhamtu kun milishaan hawaasa Oromoo akka malee dararaa akka jirtu hona Aroo Limmuu keessaa barattoota illee mana barumsaatii baasanii ajjeesaa akka jirantu himama. Eebantuutti gochaan wal fakkaataa raawwataa akka jirudha. Sochii waraana bilisummaa Oromoo oboo naannoo sanaadhaa immoo akka malee jabaatee akka jiruu fi hawaasni naannoollee itti boonaa akka jirutu himama. Ati gaajiraata dhalata achiiti waan kana sirriitti quba qabdaa. Mee isa kana uummata Oromoof ibsi. Akka wana keenyaatti ammallee waraanni gaggeeffamaadha. Kun guyyaa kaleessa sa'aatii 8 qabeenyi gaa sa'aatii amma wana kanaatti namni gara manaatti hin deebine bakka jira. Wana eebantu magaalaa Keelloo keessallee akka gaariitti waraana bilisummaa Oromoo uummata jira marii gochaa osoo inni jiru waraanni tokkoo fi sireessii tokko dhufanii uummata iddootti dhugaatti ta'aa ture. Kana iddootti immoo uummanni wareeree isaan walitti dhukaasaati kan isaan turan hanga yoonaatti illee wanti hubatamee hin jiru namni wareeree maa jijjiira egaa hanga yoonaatti ijoollee xixiqqoo illee hin argamne wanti adda bahee hin jiru. Jarri immoo amma uummata keessa galanii uummata illee akka reebanidha kan odeessa xiqqoo qabnu. Baaqannee mallaqa keessa jira jechuudha. Egaa akkuma tammuu kaasaa jirtu tarkaanfiinis immoo jajjabaatti fudhatamaa jiredha. Amma gara eebantuuttis Aroo Limmuuttis gara Giddaatti walumaa gala waraanni bilisummaa Oromoo as gara Finfinneetti ol dhiibbataa jiras jedhama. Haasaan afaanitti si qabee egaa naaf kalchii kan nama kaases kan si afeesimeetti fufati. Baay'ee ulfaataadha. Uummanni baay'ee diraamaa keessa jira. Biyyaa gaddaa jechuun gaafa bultii 21 kana waraanni kun dhufanii diiskaa baatu snaaperii baatu bireenii baatu maqaa waraana bilisummaa sakattaa jedhanii kan isaan gurraa keessa deemaa turanii mucaan kee daggala jira jedhanii namoota hedduu reebaa turanii gaagama hedduu matarra geessaa turanii immoo gara aanaa eebantutti deebanii guyyaa kaleessaa immoo ammas gara magaalaa Keellootti deebanii egaa waraana adda bilisummaa Oromoo dirraan qunnamanii kan isaanii dhukaasa irratti bananii turanii nagaa akkasitti uummanni gidiraa hamaa keessa jira. Baay'ee rakkisaadha. Ammana kan jedhamu miti gidiraan uummanni Oromoo naannoo keenyaa irra jiru jechuun barbaada. Isa kana hundumaa hambisuudhaaf silaati akka Oromootti Oromoon tokkummaadhaan maal gochuudha qabaa jettaati. Itti dabalee immoo galmuma ga'insa qabsoo Oromoo kanaa maaltu warraafachiisee saffisaan rakkoon kun akka Oromoo irraa furamuuf isa immoo Oromoon maal godhuu qabaa irratti meeqa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokkootti yaada kee bal'isiitii uummata Oromoofis immoo dhaamsa dhaame. Baay'ee akka furmaataatti kan inni kaa'uu barbaadu uummanni Oromoo qabsoo kanatti furmaata gochuu fi wanta inni gochuu qabuu fi wanta inni irraa barbaachisu egaa waan baay'ee nama dhibuun jechuun waliigaltee godhatee tokkummaa godhatee wal basaasoo nyaachuu dhiise amma kootaa biyyoona kana mootummaan maqaa Oromoo jedhu kanaan da'oo godhatee walitti namadhaa jira. Akkuma beekamu kun waan isa jirudha. Kanammoo uummanni keenya tokko tokko jechuun namoota xiqqoo uummata 100% jiru keessaa harkii 3 jechuun da'oo mootummaa kanaaf ta'uu barbaadu. Isaan of eeggachuu qabu. Innichi persentii 97 jiru kun immoo siidaa garbummaa kana ofirraa cabsuu fi tattaafannoo godhatee wanta barbaachisu sa'aatii kanatti karaa qabsoomuun itti utubamuu fi yookaan immoo galma gahaa jedhamee karaan gargaaruu danda'u maal hojjetaa jira. Yoon maal godhee karaa kamiin utuba jedhee of amansiisee utubuu qaba. Inni jedhaa waraana isaa birallee dhaabachuu qaba. Akka duriin amma qabsoon jechuun sineera waan ta'eef akka gaafa barattoonni keenya dhakaa kiinii sinaappiri bireenii bira dhaabatanii haaraa boomti isaan jedhan kana bira dhaabataa jiranii akka guyyaa irraa guyyaa itti waraana bilisummaa Oromoo bireenii fi sinaappiriin lolaa jirudha. Akka durii dhakaan lolamaa jira abdii qaba waan ta'eef abdii kana nammoo galmaan kaa'achuu fi garaa kamiin utubeenna garaa kamiin immoo qabeennaan utubamuu qaba jedhee manni Oromoo ofii amansiisuu qaban jedha. Kan biraa muudhaan sanidha muutii qabu jabaachuudha bakka jabaatanii biyya wala boomti kana ijaarrachuu fi yookaan immoo siidaa garbummaa kana ofirraa kaasisuu fi
uummanni Oromoo ni baas ni lixaati qabsoo finiinsuu danda'uun irra jiraata. Dippeendeessitee taa'uun qaba. Dabareen kan kooti jedhee qixxana jiruun qabsoo finiinsuu qabaa. Qeerroon gahee guddaa taphachuu danda'uun irra jiraata. Uummata naannoo isaa irra jirtu jechuun ibsachuuf godhee kan uummata naannoo sanaa gammachiisaa kan kakaachisu qeerroo naannoo sanaadha. Qeerroonis immoo uummata isaa dammaqsuu qabaa jedheen dhaamsa dhaabaa fi dhaamsa inni qabu kanumadha. Shaayitii itti sagaleedhaan jirutti sagalee nu ta'uu beekaniin baay'een siin galateeffadha. Kan amma san dhageessifne kun haala Oromoonni godinaa Wallagga Ba'aa Ona Eebantuudhaa keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa guutuu Oromticha Ona Eebantuurraa arganne isan dhageessifnedha. Ammoo kan asaanu hidhaa fi gidirfama godinaa Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuuf naannoo san keessatti Oromoota mudataa jiru qoratuuf gara magaalaa Mattuutti bilbilee waan odeeffanne isiniif dhiyeessina. Jalqaba irratti akka odeeffannoo gama garaagaraan arganne irraa beekuun danda'ametti Oromoonni godinaa Iluu Abbaa Booraadhaa magaalaa Mattuu buufata poolisaa humna addaa poolisii Oromiyaa jedhaman kan magaalaa Mattuu keessatti argamutti hidhamuun baatiilee 3 gidirfamaa turan yeroo ammaatti ammoo kontiineratti ugguramuudhaan achi keessatti guyyaa aduudhaan halkan qabbanaan waxalamaa jiraatu dhageenyeen kana qoratuuf gara godinaa Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuutti bilbiluun odeessa guutuu arganne saniif dhiyeessinanis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadha. Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuuf naannoo sanaa Oromoonni hedduun qabamanii hidhaman erga baatii 3 achuma magaaluma Mattuu keessaa kaambii humna addaa poolisii Oromiyaa jedhaman keessatti hidhamanii gidirfamaa jiru. Mana murtiittis hin dhiyaatanii qaamni himannaa irratti dhiyeesses hin jiru jedhama. Isa kanan waanuma quba qabdan akkasiin Oromootti himtaniif dabalataan ammoo haaluma waliigalaa godina sanaa akkasiin uummata Oromoof ibsitaniifan sinii bilbile. Taateen achitti ta'u baay'ee rakkisaadha. Rakkoo adda addaatu jira beektu. Namoonni achi jiran kaambii keessa jiranii waan adda addaa mudaratti raawwatanii. Hayyee. Akkasumallee qaamoleen biraa soraanii kan ta'an qaama saboota biraadha. Oromiyaa ta'uu Anis deeggarsa adda addaa kennanii fi uummata keessatti jiru baay'ee miidhaganii. Tole. Barattoota keenya irratti illee bu'aa baay'ee raawwachaa turan walumaa galatti haala rakkisaa keessa jiru. Kaambiin magaalaa Mattuu keessatti argamu kun inumaayyuu warra hidhamanii jiran ga'uu dideetu kontiinera keessatti faafilanii Oromoota hidhanii jiru. Barattoota jajjaboo barsiiftota yuunivarsiitiidhaa kolleejjii kanatu himamame. Isa kanallee waan quba qabdan asumaan osoo nu ibsitanii. Barattoonni keenya baay'een illee as keessatti daawwaddoon beekamneetti kontiinera keessatti hidhamanii jiru. Amma yoonaatti dabarfamanii waan kenname tokkollee hin jiru. Lakkoofsi warra hidhamanii jiranii kun aga kana jechuun wanti danda'amu jira laataa? Isaan dhuftaadhaan waan hidhamanii jiranii fi galgaluma galgalatti guyyaa fi maqaa ta'e lakkoofsaan mana jiru waan dabalee baay'ina akka midheeyyaadha. Egaa aga ammaatti kanaaf hidhamtan sanaaf hidhamtan qaamni ittiin jedhes hin jiru jedhama. Kunis dhugaadha. Kaambiin sun immoo achuma magaalaa Mattuu keessa naannoo yookaan bakka addaa Qarsaa jedhamutti kan argamus jedhama. Yommuu isa kanallee adda nu baasaa. Naannoo Qarsaa jedhamu keessa jira. Namoonni tokko maqaa qabamanii jiruudhaa fi namoonni illee amma yoonaatti illee kennaman illee mataan jabeedhaa fi murtiin amma kanaatti fudhatan illee tokkollee hin jiru. Amma Qarsaan kun ganduma achuma haanaa jalatti argamuudha moo magaaluma Mattuu keessatti argama naannoon Qarsaa jedhamu kun? Magaalaa Mattuu keessatti argama. Naannoo Bishaariidhaan dalgabee kan jirudha. Magaalaa sana keessa jirudha. Tole egaa ulfaadhaa. Egaa amma humna addaa poolisii Oromiyaa yeroo jedhaman kanayyuu qaamni kan biraan akka tumsuudha kan isinirraa hubadheetti. Kana duras ammoo gandeen onoota godinaa Iluu Abbaa Booraa akkasumas Bunnoo Baddallee kana keessa sabni biraanii sababa ongee yookaan beelaan akkasumas mootummootni darban kan akka Mangistuu Hayilemaariyaamiif Mallas fidanii qubachiisan hidhatanii kan jiran mootummaa Koloneel Abiyyi tumsuudhaan qabeenya Oromootaa saamaa akka jiran inumaayyuu of danda'anii ijaaramanii hidhatanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo boosa kan ta'uun horsiifatee qotee bulaa Oromoo danuu akka ajjeesantu himama. Mee kanarraa illee waan quba qabdan gaggabaabsaa nu ibsaa.
Ijoolleen qaamonni kunuunsa addaa qaamoteen beekamniidhaan kunuunsa argatanii Oromoota naannoo sana qubatanii jiran akkuma namoota darbanii aangoo isaanii itti fayyadamanii miidhaa akka isaan jiran ni beekaa. Kanarraan kan ta'e immoo hongeen adda addaa beelaa illee naannootti socho'anii akka isaan jiraatan ni beekama. Inni ammayyuu uummata akka kennamu jedhanii uummatni sagalee isaanii kennachaa turan. Hayyee gaa ulfaadha amma Oromoota magaalaa Mattuu keessatti hidhamanii jiran akkasumas guutuudhuma impaayera Itoophiyaa manneen hidhaa jiran keessatti kan mul'atuuf kan hin mul'annettis hidhamanii jiran furuudhaaf rakkoo Oromoof Oromiyaa furuudhaaf gaa qabsootu barbaachisaadha. Oromoon akka duraanii golee Oromiyaa hundumaa irraa ol dhagee ka'ee falmataa hin jiru waanuma taa'ee dabaree du'aa eeggataa jiru fakkaata. Isa kanarratti isin maal jettu yoo maal ta'e rakkoon Oromoo furamaa jettu Oromoonis akka waliin ka'ee rakkoo kana keessaa waliin ba'uuf falmatuuf maal dhaamtu? Dhaamsa dhaabu tokko Oromoon ol dhaggeeffachuu qaba. Qaamni kan jedhanii adda baafachuu qabu. Tokkummaatti isaan irraa eegama. Tokkummaa yoo qaban waan qabama. Tokkummaadhaan dirdiin ol ishee arba jedhaman ture. Kanaaf tokkummaan ajiraannu tokkummaa beeku. Gaaruma hordoftootaafi dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkuma afaan Oromticha godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu irraa odeeffannee isin dhageessifne kanarraa dhageessan Oromoonni godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuuf naannoo sanii kaambii poolisaa takkaa'u waraanaa godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu keessatti argamu keessatti baatiilee 3 oliif Oromoonni lakkoofsaan danuu ta'an hidhamanii kagidirfamaa turan ta'uu fi dhiyeenya kana immoo Oromoota hidhamanii gidirfamaa jiran san keessaa Oromoonni 30 ol ta'an achuma buufata takkaa'u kaambii waraanaadhaa godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu keessatti argamu keessatti kontiinarratti naqamuudhaan guyyaa aduun halkan qabban